Ashama harka fuunee nageenya rabbii guddaa bakka isin jirtan isiif haa baay'atu jecha haadhaan tana odeeffannoo tokko kan wajji ilaalu ta'a. Akkuma na cinatti argitan kana dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e keessaa inni guddaan waa'ee dhumaatii lammiilee Itoophiyaadha. Biyyoota Yamanii baha giddu galeessaa uuman fa'aa jiraatanii haalli jiruuf jireenya biyya Oromaatti hammaattee jennaan. Du'aa fi biyyoo kennan wayyaa biyya keenyaan wayya jedhanii osoo gara biyyaatti imalanii haa ta'u wantoonni isaan yaadan hundi bakka yaada gahuuf ilaabii karaatti bishaan nyaatamaniiti. Dhiyeenya kana immoo miidiyaa hawaasaa gurguddaan kanneen akka Aljazeeraa tarii ammoo Feesbuukis ta'ee Tiiktookiiwwan garaagaraa irratti ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Dhumaatiin lammiilee kanaatti ammoo hamma yoonaatti wanti addaa beekamee ragaa qabatamaa wajjin mul'ate hin jiru. Haa ta'u garuu dhiyeenya kana BBC'n odeeffannoo tokko baasee jira. Odeeffannoon kun maal akka ta'e hamma dhumaatti ilaallaa nu hojii tura. Akka BBC'n jedhetti namoota achi imalaa turan keessaa kan lubbuudhaan hafee naannoo nama 5 yookiin 6 nama ta'udha. Isaan keessaa ammoo akkaataa dhumaatiin sun yookiin balaan sun mudate warroota lubbuudhaan hafanirraa akka BBC odeeffatetti yoo ta'u akkana jedha. Doonii Yaman irraa kaatee namoota 40 wayii waan ta'u feetee gara qarqara biyya Jibuutii imalte. Eega imalteen booddee qarqara Jibuutii yookiin dirree itti qubatu osoo hin geenye bishaan walakkaa as dabartee naannawaa Jibuutiitti dhiyaattee dhaabbatte. Yogguu isiin dhaabbattu kana akkuma beekamu doonii akka qilleensa irraas neefamootu haada gamaa fi gamana waa hidhamu jira. Haada san hidhanii kaapiteeniin doonichaa doonii dhaabe. Erga kaapiteeniin doonichaa doonii dhaabe asitti ammootu hidhattoonni maalummaan isaanii biyyi fageenyarraa yoo dhufan argine jedha warroonni lubbuudhaan hafanii BBC'dhaaf yaada kennan. Yogguu fageenyarraa isaan arginu tarii nama nu qarqaaruudhaaf dhufaa jiru nutti fakkaatee jira. Haa ta'u garuu hidhattoonni kun akkuma dhufaniin haada dooniin keenya itti hidhamee dhaabbate kana muruu eegalanii jiru. Yogguu kana imaltoonni doonii keessa jira hundumtu isaaniitu amantaadhuma isaaniitiin rabbii isaanii yookiin waaqa isaanii kadhachuu eegalanii jedha. Haa ta'u garuu doonii ifaajee guddaa booda doonii galabaxuudhaaf yaalanii dooniin xumura irratti dooniin galabaxamuu dandeesse jedha. Isaan keessaa immoo haati daa'ima waggaa 7 qabatte takka jirti jedha. Haati daa'ima waggaa 7 qabatte tun rabbi keessan jedha daa'ima kan koonaaf adaanaa yookiin naannaaf hambisaa jettee kadhachaa eegalte. Haa ta'u garuu namni zooree yookiin garagalleessi ilaalu hin argamne. Isaan keessaa kan hafe namni tokko waan ta'u anda akka danda'e miti. Haa ta'u garuu jaarkeenaa beenzilii keessaa dhumate duwwaa isaa yoo doonirraa kufu na jalatti kufe. Jaarkeenaa san qabadhee gara caafiitti deemu wagguu eegalu nama 5 waan ta'an miila kan koo qabatanii wal dhiibnee gara caafiitti ba'uudhaan lubbuun keenya hafuu danda'ee jira jedha. Kan jechuun dooniin kun akka odeeffannoon BBC baasii kanatti kan himutti doonii kana kan garagalchee hoone jedhamee yookiin itti yaadamee bifa qindaa'aa ta'een lammiilee keenyarraa dhumaatii yookiin balaa kana geessanii. Kanaafuu lammiileen keenya biyyoota Yamanii jirtanii tarii gara fuulduraattis namoonni gara biyyaatti deebi'uudhaaf yaadanii of eeggannoo guddaa godhaa isin jedha. Yoo deemtan ammoo san dursaa doonii sanii maalummaa doonii sanii hanga ta'een mirkaneeffachuudhaaf yaalaa. Karaa hunda caalaayyuu ammootu yoo danda'ame karaa UN'dhaatiin galuu yaala. Karaa UN'dhaatiin jechuun UN'n fakkeenyaaf biyyoota akka Yamanii fi Oomanii kanarraa yoo galchu doonii dhuma salphaa osoo hin taane doonii gurguddaa markaba gurguddaa kan meeshaalee gurguddaa fe'ee deemu haala mijeessee isin galchuu danda'a jechuudha. Kanaafuu hanga haala mijataa fi haala itti amantaan argattanitti lammiileen keenya biyyoota Yamanii fi Oomanii akkasumas baha giddu galeessaa jirtanii bahaaraan bifa kanaan deemtanii balaa irra bu'aa irra bakkuma jirtan san obsaan turtanii ammootu harka UN'dhaatiin galuu yaada siin jenna. Hundaafuu warroota lubbuudhaan darbaniif rabbiin nama jeenyu taasisa haa godhu jechaa. Viidiyoo biraatti hamma walitti deemnutti nagarra nu tura.